gurbaa asitti agartan kun Saido jedhama, YouTubera. YouTube isa linkii profaayilii jala isinii kaayetiin jira. Jaartiin isaa guddoon ijoollee fuutee Gondarii galti. Gondaritti gisee galtu maatiin Kiristinnaa kaafnaa jedhan ijoollee isaa. Ijoolleen koo Kiristinnaa kaa'urra anduuwee jedhee gara Gondar deeme. Akkuma gara Gondar deeme guyyaa lamaan booda faannoodhaan qabame. Faannoonis poolisii biyyaa madjachuu yookaan alqaayidaadhas poolisiidha jechuudhaanis qorannoo lama irra gaggeessanii qabanii jiran. Birrii miiliyoona 10 kaafatanii jiran. Baay'ee dararaa jiran. Profaayilii YouTube isaa jala isinii kaa'eera dhaqaa laala. Dhaamsa dabarsitee jirte jechuudha. Yaa jamaa, yaa jaran, nuti homa dhufu duukaa harka dhawoo doon taane gurbaan kun eessatti akka deemaa jiru dhuguma birrii miiliyoona 10 gaafatamoo dhuguma Saidoon harka namaa seenee moo sobataallee hin beeknu nuti. Saidoon immoo as keessaa ba'uun isaa yookiin immoo kophaa deemuun isaa rakkoodha. Ayuun immoo waan kana itti amantee hin deemiin bahara daariin hin deemiin Sumayyaa soquu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا نجا كيسن فيا كيسن يجان الله نجا كوت الحمد لله قالت ربي قالني حاجة إسنين جتة كم جرتوا نجا جرت فيا جرتوا جتة ورجعتوا تكبر جمدوا تكيا لايك وجو شير وجو في سبسكرايب وجو نجاتنا دوبين سايدو والفاتشار كوتا جرتي ayuun dubbi dhugaan ayuu wanni ayuun bootte wanni ayuun uujette ifa baatee jirti. Sumayyaalleen Saidoon akkana soquu gara baadiyyaa hin dhufne yookaan immoo Saidoon gaafa na soquu deemu laga gubbaa malee yookiin bishaan baharaa gubbaa malee iddoo bashannanaa malee nan soquu ana cinjiru baadiyyaa jira. Saidoon immoo tuyyu akkamitti uf onnetee asii ka'ee Bahar Daar deema yookiin gara Gondar kana imala. Maali inni kophaa isaa inni nama akkami sibiila? Isin immoo dabarsitee jirti dhaamsa cimaa dabarsitee fi jirti dhaamsa cimaan isin dabarsitee Saidoon akka baadiyyaatti hin imalle jettee dhaamsa erga Sumayyaa nagarrama erga Saidoon rakkoon irra ga'uun barbaanne ati maal godhu xirqim jettee baadiyyaatti maal goota baadiyyaadha namni kun sii jettee lubbuun ba'aa jirti kara baharaa kara Yamaniitti siif jecha deema gara Gondar yookiin gara Goojam yookiin gara Bahar Daar jedhamu sanitti ana biyya kanan beekutti maal gochuu deema hin dhuftu wati dubartii gaafi maal tokko basi biyya keeti fakkeenya biyya keeti Gondariin jedhamsu hin dhuftu isin maa isa dararte yoo barbaanne immoo ni kana raabuu sin jettuuni maal godhu nas beesaatiin dabartaadha miiliyoona 10 isa gaafata ati maali nama miti hiyyaaddu kootu abbaa manaa keeti kalas fuudhee gadi dhiisuu hin danda'u akkamitti inni nas bee ufiitiin taphate inni kun nama akkamii lakkii rakkoo sirragaa jettani intalli kun maratuun kun jechuudha dhugaa mucatiisu ni maratuudha malee waa beeti ayuuni mattaawaqaan kee oodha jetteen mattaawaqaan kee oodha hindeemi Saidoo annas beef baasaa jette dhugaa jettee barisiin hin beeyti an waa'ee haasi dhugaa isin jedhamu waa'ee haala siyaasaa kana moo irraan beeku waa'ee siyaasaa gonkumaa irraan beeku biyya takka keessatti namni siyaasarraa bilisaa sila akka seeratitti akka biyya takka biyya jabduu takkaatti nam siyaasarraa bilisa biyya kamuu deemee jira gala nagaan beegal nama siyaasatiin jechuun nama siyaasatu rakkoo keessa seena. Amma fakkeenyaaf ijoollee makeenyaa fudhaa asirraa gara Yamanii gaafa imalanii ijoolleen kenna namni isaan miidhu nama isaan miidhu nama kenna malee namni saba biraa isaan hin miidhu kana caqasa Itoophiyaa uummanni Itoophiyaa kun sharriin waliirratti xaxu laala. Fakkeenyaaf ka isaan miidhu eenyuun namuma keeti. Arabni si miidhee mallaqa sirraa nyaatu. Namni Yamanii si miidhee mallaqa Suudiin si miidhee mallaqa sirraa nyaatu. Eenyu sirraa nyaata? Nama Itoophiyaatu mallaqa sirraa nyaata. Kuni amma Saidoon amma rakkoo keessa jira. Sumayyaalleen inni socho'uu isaa ijoollee isaatiif deemuu isaa akka ijoolleen isaa sun amantaa san hin jijjiirreef. Inni yoo Sumayyaan deebitellee ilmaan isaa akka amantaan jijjiiranne fedha. Sirriidha amma ilmaan isaatiif immootu bakka qilee seenuu qaba. Garuu immoo kophaa maaliif deemuu barbaachise? Mayaa suduu ka deemuu dide. Maa nama tokko yookiin immoo fudhachuu dide yookiin immoo saba isaanii keessa fakkeenya ijoollee yuutuubara gurguddoo qaban hedduu beekan. Gurbaa tokko asitti asuma Fifinnee kan buttaa jara akka ta'een beeku malee gara Fifinnee kanatti makiinaan nama dhee gurbaa yuutuubara beekamaa namni wallaaltanii jirtu. Inni sunillee hidhaa amma mana hidhaa keessa jira makiinaan nama dhee. Fakkeenya ijoolleen kun hunduu hiriyoota Saidooti. Takka takkaanis ijoollee kana moo hin beeka nama hunda beeka. Saidoon fakkeenya namoota akkanaa kana fudhatee maa deemuu dide. Namoonni akkanaa kunuyyuu isaan warroon yuutuubara dardargan fakkeenyaaf ijoollee Wallo ijoolleen Amaaraa ijoolleen hedduutu as keessa jira.
hedduutu Finfinnee kana keessa jira saahiban Saidoo maa kanneen fudhatee deemuu dide himmoo bakka deemu hunda maaliif gadhiisa Sumayaa akkatti soqa Sumayaa fakkeenyaaf ani bakka kana jiru Sumayaan baramasi qalbii isaa argitee jirti akka inni bakka deemu hundaala aga bahara gubbaa soqu akka inni bakka deemu hoteela gubbaa soqu bakka deemu bakka Sumayaa soqu hunda hoteela gubbaa isiin hojjetee jirti jechuudha jaran namni gaafa waa dalagu dho'isaa waa dalag namni gaafa nama soqu hedullee video waraabaa bakka kana jira bakka kana fakkeenya otoo amma fakkeenya Saidoo amma namnumti itti bitame daa'imtu goosisuu hin dandeetti kana salphamatti jechuudha hin beeksisa dhiinumti nama Oromootu hin beeksisa waan biraa dhiisa hin beekan isaan bakka deeman hunda inni bakka deemu hunda yoo hoteela jiraata hoteela yoo bahara gubbaa jiraata bakka kana jedha video waraabaa deema namnumti as keessa isan jaalanne jechuuf fakkeenya Itoophiyaa makana keessa isan jaalanne Oromiyaa makana keessa Saidoon jaalanne achitti dhaqee itti bituun hin danda'amu salphamatti isin yaagalu kana mootu maal jette gaafii garagaraatu jira baadiyyaa yoo deeme baadiyyaa xiqqaa miti sirriidha fakkeenyaaf asin nuti asin gara Asallaa gara Hawaasaa gara Hasaasaa yoo gara Roobee Diidaa Baalee Roobee gara baadiyyaan xiqqishuun hin jirtu baadiyyaan xiqqaan hin jiru beeka baadiyyaa kana sila ani na ajaa'ibe mucammaan akka sammuun isaa lekkii jirti Allahu alami akkamitti akkana dalaga akkamitti kophaa isaa deema isiin ammoo balleessaa akka qabu isiin akkamitti lubbuu isaatiin taphatti dhugaa bari Ayuu yoo laalu gaafa tokko gaafa Ayuu laalu dubbiin dhugaa fakkaatti maali nasbee nama taphatu maali barbaachisa bari inni isii fotoon taane amma fakkeenya ilmaan isaa santu itti dhagamaa jira ilmaan isaa san akkam godha ilmaan tiyyatana maal godha akka jedhutu itti dhagamaa jira isin hangala kanaaf silaa utoo beeke isin galee silaa utoo beeke Saidoon kophaa isaan deemu isiin illee dubbattee nan soqinii jettee jirti jechuudha amma nan soqin jechuun gaafii tokko bilbila isii gaafachuu takka ammoo nama warroota miidiyaa gurguddaa qaban kana Sumayyaatti erguudha Saidoon namoota gurguddaa beeka maaliif jara itti erguu dide maaliif jara wajji deemuu dide namootuma amaaraa tokko qabatee biyya sammaa deemuu dide himmoo bilbilaan jara namoota itti baasee warroota bebbeeku kan itti hime maaliif nu araarsa jechuu dide isii gara Finfinneetti maa deebisuu didan ijoollee maaliif amantaa Kiristinnaa kaasuun barbaachise Sumayyaan rakkoo qabdi rakkoo guddaa qabdi bar amantaa kanatti deebuu fedhii qabdi na fakkaata garuu akkan ilaalutti baadiyyaatti galtee jirti jechuudha daa'imman tun immoo daa'imman biyya ambaatti guddatte waa'ee baadiyyaa hin beekan daa'imman tan immoo qilleensa dhoofsisuutu jira gubanni wallahi jechuun bakka cinqaadha in ulfaata haalumti ilmi namaa kunu baay'ee ulfaata dhugumatte jechuudha ana gataan bichaa hin beeku wallahi hin beeku baay'ee ulfaata Saidoon namni gaafa ganama gafu galgala cubbifamaa isin galee intala kanattis gafu garuu ammoo isiin illikii keessa seentee meera keessa seentee akkana isii gochuun otoo gaafa san fuula tanatti kennuu baate otoo fuula dhooggatee dhalaan asan dhiiraaf jettee barakiinaa dhuydu hin jirtu gonkumaan kijibti malee har'a jireenyi isaa baxaabatamu jireenyi isaa akkana ta'an deemu inni rakkoo keessa seenuuf hin deemu isin galee har'a jireenyi isaa rakkoo keessa galuuf hin deemu otoo maal ta'e otoo dura waan intala kanaatti seenuu baate nagaan jiraata akkuma dur jiraatutti kabajaan jiraata jaalalaan jiraata har'a ammoo namni tokko gaaf jireenya namaa keessa seene bultiin qabeenyi guddaan harca'aa deema bira dabarfatee jechuudha bakka jibbiinsatu dhufa niitii duraatu niitii lamallee jibbiinsi jara lamaan jidduutti dhufa sababni isaa lama isiitu jara kana jidduu seene waan ta'eef kana beekuu qaba namni jechuudha gaafa waan tokko dalagu maal akka duubaa dhufu beekuu qaba maal akka ta'u beekuu qaba ana dhiiraa bulchaa odoon taane akka namni namatti dalagu akka wanni kun immoo diigamaa deemu beekuu qaba obboleen kee kana isin jechuu barbaada viidiyoo kee asuma irratti dhaaba hama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan tura dhiinillee ida jala bultii idallee baga rabbiin nagaan ittiin isin ga'e jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh